gidduu kana sabboonummaa, garadummaa fi baandummaa waan jedhu tokkotu deddeemaa ture. Hiika sabboonummaa, garadummaatii fi baandummaa akka isaan itti nu ibsan sanatti miti immoo kan nu hubadhu. Akkaataan itti hiika sabboonummaa, garadummaatii fi baandummaa hubadhu sadanuu isaan ibsuudhaaf yaala. Sabboonummaan hiikamti isaa sabbii fi boonummaa irraatii dhufe. Sab jechuun uummata yeroo ta'u, boonummaan uummata sanaan boonuu, aadaa sanaan boonuu, afaan sanaan boonuu ta'a jechaadha. Malee sabboonummaan hojjaa namaatiin dheeratee, gabaabbatee, furdatee yookaan qallatee, diimatee yookaan magaallatee miti kan ilaalamu. Eenyu sabboonaa tokkoffaan, eenyu sabboonaa dhibbaffaan jedhee jechaadha namichi. Sabboonaa tokkoffaan daangaa Oromiyaa hin mursiisu, afaan Oromoo hin xiqqeessu, aadaa Oromoo hin cabsu, seenaa Oromoo hin balleessu, dhalootaaf hin dabarsa jedhee kan Oromiyaa biyya abbaa isaatiif wareegame, ammas wareegamaa jiruu fi gara fuulduraattis wareegamu. Inni kun sabboonaa jedhama. Inni kan biraan baandaa jedhame jechaadha. Baandaan qawwee namaa baatee, namaa dhukaasee, bishaan namaa qicee, diinaaf jecha daangaa biyya isaatii cabsee, dhugaa saba isaatii dhoksee, meeshaa yookaan afaan ta'ee diinaaf afaan hiikee kan uummata isaa xiqqeessuu fi kan daangaa biyya isaatii cabsu kuni baandaa jedhama. Gantuun, garadiin kan afaan namaa hiikaa mandara keessa deemee waggootaaf, barootaaf uummata cabsaa ture. Bara kaakayyuu fi akaakilii keenya irraa kaasee amma irraatti warra biyya keenya daangaa keenya cabsaa fi cabsiisaa jiran kun gantoota, baandota jedhamu jechuudha. Kanaaf hiikkaa isaa akkasittiin nu beekaa, akkasittiin nu qabadhaa, akkasiin nu ibsuudhaaf yaaddan sana miti, akkasittiin hin ibsamuus, hin himamuus, hiikkaan isaas sana miti. Sana miti hiikkaan isaa. Kaleessa waggaa 27 maal hojjechaa turtan? Afaan hiikaa turtanii, ijoollee kolaasisaa turtanii, ijoollee gudeedaaf gudeechisaa turtanii, har'a carraa uummanni namni kumaatamni itti du'eetti, dhibameetti, cabeetti, dhiigee asiin carraa kanaan isin ga'e kanatti fayyadamtanii sabboonaa of fakkeessuudhaaf seenaa sobaa galmeeffachuu barbaaddu. Kun ta'uu hin danda'u. Kun ta'uu hin danda'u. Isa kan biraa yeroo kan biraa walitti deebina. Garuu isinis itti fufaa, nus itti fufna, dhuma keenya ilaalla jechaadha.